Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechuudha. Hiriyaa jaartii Ajii kan taate intalli haarawaa dhufte sun kaameraa ilaaluu kan hin dandeenye jechuudha. Ani maali kan hin jedhu maaliidhaaf kaameraa ilaaluu hin dandeenye sababni isaa siniin jedha. Sifachi faca'aa haasofte jechuudha. Gaafa haasoftu haa ta'uyyuu maleedha. Rakkoo guddaa keessa jirti, dhiphina guddaa keessa jirti. Amma immoo gara ishiinii deema jedheenanii mee waan ishiin jettu waliin dhaggeeffanna jette jechuudha. Sababni immoo ishiin deemtuu fi maal sinitti fakkaate egaa akkuma beekamu sapiraayisii jedhanii isa abdiin fa'ii wakkabaa jiran kana caaltuun fa'ii siniin jechuun jaaladha. Maaluma kan isaan hojjetan ani kan hin beeku. Sapiraayisii kan jedhamu keekiin hin qophaa'a namni waan ta'e inaasawaa kasaa booddee nama sana fidanii gammachuudhaa fi keekii namni sun hin muraa hin nyaata kana caala baqqaa'i malee anisa viidiyoo 60 keekii birrii 100tti akkana hundumaawwanneedhaan yaan hin beeku siniin jechuun jaaladha. Egaa kanadha. Isheenis immoo baay'ee yaadda'e sababni isaayyuu mucaan sun argamnaan baay'ee ishiidhaaf rakkoodha. Mana hidhaa keessaa bahuu hin dandeessu. Mana hidhaa keessatti haftii anis immoo iddoo mucaa dhaqee barbaade dhabee mucaan hin jirtu achii jettee jirti jechuudha. Situ dhale moo situ dhalee dhalli kee hacitu yoon jedhe abaarsa maal si dhibe kan mucaarratti kiyyoo kiyyeessitu siin jedha. Haatotoo jirtu isa kame ati qarshiisi gowwoomsa jechuudha. Doolaara lafaan isaa dhawoon jedhe silas abaarsa maalumaan godhaa dhugaa nama gubdumees nama waaddu dhugaan siniin jedhena. Sanaa booda egaa hin dhatte jechuudha. Iddoo ishii gaafa dhattu keer maal taatee dhufte jennaani. Egaa waanuma tokkoon ta'e jennaan silas namni kan nama barbaadu gaafuma waa ta'edha jette jechuudha. Fuula ishiirraa egaa ifaa miti gammadduu miti jechuudha. Ishiin kan ishiin naan jechaa turte caaltu bira dhaqillee naan jetteetti mana caaltu bira dhaqeenaan taa'aa ture nan dhabe maal barbaacha dhatta mana namaa jala mana ishee argachuu hin dandeenye jette jechuudha. Sana booda egaa gaafa dhatteettu egaa maa inni rakkoo jira jennaani. Ani abdeellaa isaatti bilbilee naan jette sanas yeroo dhibban ta'a bilbilee firaa garuu immoo bilbila hin kaasu akkasumas illee nama jala taasise namaan barbaachiseera. Namni sunis immoo san argachuu hin dandeenye nama sanaafis qarshii laadheeraa jette jechuudha. Egaa akka isheen qarshii guddaa qabdu baay'ee namoonni inaasa'u jechuudha. Hojjetta abbaa ishii dabqitee fidde hooti birrii guddaa qabdi birriin keessa naacitu siin jechuu jaaladha. Siniin immoo miti hordoftoota koo jarittiidhaan jechaa jira siniin jedha. Sanaa booda egaa waan isaan beeknu abdii mucaa wayii qabatee beeluu akka diimaa wayii uffachiisee suura qabatee ka'eera. Garuu ani caaltuu achi keessatti viidiyoo sana keessatti sin argine jetteeni wayyoo kaa salphadhe kaa kassare kaa dagsaye kaa jette jechuudha. Sanaa booda deebiftee moo Ajii bira dhattee taa'ii jennaan eeyyee Ajii bira dhaqeera. Garuu Ajiin foon tokkittiin iyyuu irra hin jiru. Ajiin bakka nama du'aaf ka'e fakkaata jennaan yeeyye Ajii sagaleen ishee akkatti fokkisennaa ishiin boochuu jechuudha. Sanaa booda gaa'ii Ajii jechuun nama haddaati. Ajii garan barbaadetti nama noofuu danda'uudha. Intammaariqa jette intammaariqamu maal jette waan ta'e intammaqamu waan akkasiiti waan ta'e hin beekanii. Sanaa booda inni boochee baqqaayii amma gochuun hin danda'amu cal jedhi kaayii dhiira akkasii garuu hin argattu jennaani. Bakka du'aayii goonaaf jennaan du'aayinis hin dhaga'amu jette. Du'aayin hin dhaga'amu akkasumallee maamuuni waan inni barbaadu ani gochaa fi hin jiru waan ta'eef hin dallane jette. Beektumatti afurri wanti tokko yoo bunni jabanaan danfisuun illee meejalaallee xiqquma ishii tureera ta'e illola dhugaan siniin jedhe beektu ani waan akkanaa kana argee beeka jechuudha. Nama wayii bira hojjechaan ture jechuudha yeroon biyya jirunna qaaluudha namittiin jechuudha. Dubartittiin jechuudha isheen bira hojjechaa turena. Kazaa saatii wayii yoo darbeera ta'e jechuudha inan gabagabamtii in loltiin boochee jechuudha. An hojii sana ishii bira kan hojjedhe ji'a tokkodha jechuudha.
afurri koof afurri ishillee walii galuu hin dandeenye ture. Innaa sana baay'een kadhadhas ture jechuudha. Kanaaf iyyuu illola sa'aatiin sadarbinaan dhugaan siniin jedha. Ishiin saatiidhaan jechuudha. Carqee diimaan uffatti, arungaadeen uffatti, adiin uffatti, bicaan uffatti, shaarbiinsa wal fakkaataa, qamisiinsa wal fakkaataa. Intalli immoo caata nyaatta isaatti 24 jechuudha. Warri kaan immoo Ameerikaa manaamana jedhu jechuudha. Maasiniin jechuu barbaadeenii gabaabumatti afurrii wanta barbaadu qaba saati argachuu qaba malee daqiiqa tokko bira sii darbuu hin danda'u jechuudha. Akka ijoollee beelofteeti jechuudha. Sakanadha. Egaa ina taasisaan jiru saafis du'aa gochaa hin jiru ennaan baqqaanuun dhaqaetti intalli dhaqeena nanuu waan inni barbaadu kennee fi achitti du'aa godha jettee jirti jechuudha. Egaa isa kanadha mucaan argamnaan badiidha. Akkasumallee ani gammachuusaan gammadaan kana osoon as keessaa bahee qomaaxesseen durba isaanii dhiira isaanii wal wallaalchisee walitti daballaqa jettee egaa achiyyuun baane ishiin garuu mana hidhaa sana keessatti dhaadachaa jirti. Akkasumas immoo kannaan jettee namni siidhe dhufee siikuu qaba dirqamadha malee nuti siikuu hin qabnu. Naan jette akkasumallee inni Itoophiyaa galee jira yeroo inni dhufu hin beeknu yaseedu ati dubara qabda akkasumallee ati manaan keellee dubartiidha obboleettiin kee dubartiidha ati keellee dubartiidha akkatti gara walitti jabaachuun gaarii miti kottuuti hiiki namni namaa hin balleessa harki tokko yoo tortore isa tortore sana ofirraan kuta waan ta'eefi balleessiteetti bakka dhiifamni immoo waanuma baay'ee godha waan ta'eef hiikeettee ennaa achi hiike adagaa namarraa keessu nama naa rakkistu dhaloota boqonnaa dhoowwitu maashiin kun tambooshilaan otumallee meesiraan illaa sobte waan faccaachaa wayii jechuudha. Sayyuu haarawwan dhufe jettee qadadashii qadadeetti yeroo darbe kun kan turte achi keessatti kan wanni taatedha jechuudha. Waan ishiin jette hundumayyuu tole kan jettu. Inni immoo jechuudha kaameraa akkatti ilaallees dhoowwee mangaa jilla kee callisuu kireemiyaatti dibatte sana jechuudha. Ila wanta biraa akka hin jallifne sodaadhaan inni kaameraa irra ija keessa jallisiise wanta biraa si jallisiise akka kan salphinaa ta'an deebi ati dargaggeettiidha. Waan hundumayyuu nama hojjechuu danda'udha. Wanti baay'een nama si eeggatudha. Bineensaaf garba hin ta'in afura bara dhumaatiif garba hin ta'in falaadaa kee bantee jechuudha. Isa kanadha. Yoon akkatti ishii nama jibbisiistu isa dhugaan siniin jedhe. Ati sin Oromoo bakka hin buutan dhugaan siniin jedhe Oromoo bakka hin buutan. Ani seexana sinii kenne ta'uun beeku afaanichayyuu jechuudha. Sakanadha waa'ee deebii waa'ee guyyaa tokko sitti fudhatu guyyaan tokko sitti fudhatetta gatii tikkeetti situ kaffalamu qoy kan inni siin jedhu kan inni tamalaalashuuf akkasumas immoo jaartiin abdiin jedha jaartiin ajjis balleessaan qabdu ajjinis balleessaan qabu naayibama jettan talittiin sunis balleessaan qabdu ishiin yeroo dhiyoo keessatti hin hiikamti ajjinis hin hiikama. Wanti numtiyyuu seetaa kan keessaa kanalaa hundi keessaniyyuu du'aa godhaan jette du'aa goona aduutu jennee du'aa goona mo'aa baatu jennee kan du'aa goonuuf baay'ee qabna qulqulluun kan rakkatee jiru jechuudha. Qormaata keessa galee kaleessa dhalootaaf kan ta'e kaleessa wanta gaarii qajeelaa hojjechaa kan ture sagalee qajeelinaa dhalootatti kan himaa ture har'a rakkatee dhukkubsatee beela'ee dararamee kan jiru baay'eetu jira. Isaaf du'aa inni barbaachisa malee warra seexanaaf bookkisaniif warra daabiloosiif bookkisaniif xonqaawotaa fi dabtarootaaf nuti yerootti du'aa goonu hin qabnu. Akka kamamu goona malee nuti akka ukkaamamu akka jigu akka kufu akka xaxamu barbaanna akka iddoo kufee hin kaane barbaanna nuti seexana irra miila keenyaan dhaabanna malee nuti seexanaaf hin sagannu hin qabnu giiftii kuwaatumti du'aa godha akka jalqabdeetti jechuudha fiixa akkuma jalqabdeetti isa kanadha baay'ee rakkatte situtti nyaate doolaara nuti nyaate doolaara akka doolaaratti nyaatteetti jechuudha amma illee dhukkee sirraa kaaftu ishiin dhukkee sirraa kaasuu baatte akkatti isheen ifatte nashin jalqaba biradhatte waan inni jedhe tokko waan hin gooneef kaayee isanin siin jedhe tokko waan goote hin qabdu asuma keessaa fajajja jetteen jechuudha. Ganaa sirratti ispoortii taphatti ishiin ganaa sirratti jechuudha. Si qomaata sitti boodana xiqqoo ishitti jettee amma
sitti fakkaateera malee siin jedha. Innaa dammoo caaltuu fa'eetiif jechuudha. Mucaa akkana baasa. Bishaanumaa fi birindaa waan ta'e achitti qabattanii jechuudha. Oduun odeessina oduun sin odeessitan iyyuu hin beekan. Sicha malee viidiyoo sana sadan saayyoo hin ilaalle. Gara dhumaarrannaan akkas sissee ilaalu jalqaba sana hin ilaalaa yookaan otoo wanti bareedaa keessa jiraate akkanuma oduu odeessu facafashu malee waan tokkitti wanti gaariin hin jiru. Mucaan kun ammoo tumallee dhuftee harka caaltuu keessa galtee ammas deebitee inuma tamti maal jette jedha. Caaltuun ammayyuu dubartii cimtuu dubartii jabduu miti. Mucaa kanallee yoo argatte caaltuun nama garaa kutatee jechuudha galaanarra yookiin immoo bahararra fudhatee badus miti. Caaltuun mana sana keessaa baatee bakkee biraa kireeffattus miti. Achuma keessa goototamti otuma ishiin asifachi keessa goototamtu warroomta achi jiran suni jechuudha. Miseensonnumti isaanii jalaa fuudhanii ammasii ni hatu. Caaltuun ammas akkana deebite maal taatire ni boochi jechuudha. Nama magaalaa geeddaratu miti. Nama garaa kutatee mucaa fudhatee deemu miti. Sababni isaayyuu immoo mucayyoon paaspoortiin qabdu. Kanaafiyyuu isin lafa dhiita achuma seexana wajjin harka keessan chaba. Barri koo bara sanaxxaleedha zamanuu. Jarra 21ffaa keessa jirame bara dhalli nama qaxalee ta'etti jechuudha. Waan baay'eedhaan jechuudha. Sin garuu bineensa fachi ta'aati garba ta'aasin jechuun jaaladha. Otoo furmaata ofiif laattanii otoo bakka akkasuma lagagamuu baattanii jechuudha. Jireenyatti sentanii baay'ee bareedaadha siniin jechuun jaaladha. Kunum sin irratti hojjetti akkuma kaleessa sin irratti hojjette akkuma kaleessa xibbee sin irratti hojjette kutattoota miti waan ta'eef sin dhiiree irra jettanii maamala malatiin caaltu hiiteetta miti edda hiiteetta ta'e hidhum sana keessatti dhiisiti mucaa kee fudhadhu bayichee gara biyya qabda. Humna qabda biyya qabda nama hojjetee buluu danda'uudha. Mucaa kee maatii keetti dhiistee sana booddee bakka barbaadde deemtee hojjetta. Namni meesii jaallata si kabaja. Edaa si jaallatuudhaaf akkasittiin si lolaa jira akkasittiidhaan si eegaa jira afaan banee jechuudha. Mucaa fidaa kan siin jedhanii fi sila si jaallatanii fi anarran anillee nama baaruun jaalladhu garuu nama na abaarsisaniiru jechuudha. Na dhiifama naa godhaa siniin jechuun jaalladha. Maarree diinni immoo nama baarama malee ni eebbifamu siniin jedhaa sin subscribe like share naa godhaa. Kan hin jedhu nama tokkittiin share naa gootan hin beektan maali mee share yoo naa gootan dhugaan siniin jedhe warri wifi qabdan share yoo naa gootan maal rakkoo qabame ani wifi malee yoo nan hojjedhu miti maali siniin jedhame. Nasa kana eebbifama shaalam sitin jaalladha.